qabeenya isaanii irraa saamanii har'a sharaa keessa bulaa jirtu inni sitti haa dhagaamu yoo namummaa sitti dhagaama taate hin kijibina biyyee kijibaase hin kijibina wallahi billahi hin kijibden atwaashu yeroo tokko hin kijibina miidiyaa kana gubbaa dhuftanii har'a an dhugaa dubbatu yoo taate jechaan abbaan barbaade nama ganda kiyyaa ta'eef abbaan barbaade nama ganda kiyyaa ta'uu dhabeef dhimma nama dhuunfaa tokkorra dhimma Oromooti kana cinqoan mina gabbaany waa'ee nama tokkoon abbaan barbaade yoo muka wal fannise mina gabbaany maal abbaa kiyyaattu nagalche waa'ee nama dhuunfaarraa ka fedhe mukatti walaa diru kana galchu haala Oromoo ka muka keessa bulaa jirtu tuudha kana galchu haala Oromoo ka muka keessa bulaa jirtuudha ka sharaa keessa bulaa jirtuudha ka agabuusii garaa hidhattee bulaa jirtuudha ka Oromoof aarsaa kabalaa jirtuudha malee mootummaan nagalchu maaltu jira ajandaa naa ta'uu hin danda'u dhimmi nama dhuunfaa ajandaa eenyuuf illee ta'uu hin danda'u nama sammuu qabuuf tokko san lammaffaa ustaazonni keenya warroonni tiiktookii kana gubbaa jirtan yeroo hunda abbaan barbaade quufee akka wannaa yoo wal dhiite fiiddanii jaarsummaa maalii jettanii ajandaa kana jalaa qabdan dhaabaa kabajaa wajjin waan kana dhaabaa waa baay'ee wal yoobsinee jirra waa baay'ee irra wal tarree jirra miidiyaa kanarratti kabajaa guddaa isinii qabna jaalala guddaa isinii qabna kana booda garuu namni dhuunfaa wal dhabe jettanii jaarsummaa akka fiiddan aqumu kalas niga yookaan amantii keessan barsiisu yookaan amantii barsiisaa cinatti rakkoo ummata Oromoo kana ummata hirmaachisaa lallabu barbaade quufee gadi ba'ee wal dhiite isin ammoo yeroo hunda dhufaa jaarsummaa jedha sagalee silaa Oromoo iyyuu ni qaban kallattiin taanee fi ajandaa namoonni dhuunfaa barbaadanitti ummata harkaa hin dabsina dhiifama waliin guyyaallee miidiyaa kanarra isin argaa ture ani rabbi afaan kiyya na haa qabu waa'ee amma ijoollee wal dhabdee kanarraa kilmaata kan dubban maaliif dhibbarraa dhibbatti beeka akka jarri boru ganama araaramtu dhibbarraa dhibbatti akka jarri boru ganama araaramtu bareechee beeka jidduu jaraa yoo seenee waa jedhe arraba kiyya kana bichaan itti taazabamu arraba kiyya kana bichaa busheeffadha malee waan takkittiin argamu kanarra hoo xum nagalcha kan nagalchu dhimma Oromooti miidhamaara kana miidhu dhimma Oromooti ajandaan kiyya ajandaa haadha Oromoo kasii ta'e fudhadhu kasiin taane dhiisii afaan manii jala taa'e ilaali si fayyada taanaan dhiifama daqiiqaa takkaaf mee telefoona charger la godha dana rachu foda difam didulan telefoona charger la godhatuuf kanaaf yoo dhugaa sammuu qabaatan an natti suulu ila waan social media kanarratti hanga xurii qeensa waa ta'e natti hin fakkaatu hanga xurii qeensa kana amma guyyaa guutuu namni suuraa kaanii gaggargalcha wayyoo ganda kiyyattu qame wayyoo mucaa ganda kooti wayyoo inni waan akkas ta'eef akkas gootan wayyoo ebaluu kiyya akkas gootan wayyoo maaliin koo akkas ta'e jettanii qabmisin asirraa gururiyaa ooltan kan natti suulu hagan natti suulu waan hurri wayyaa geela buna keessa gabbuu kana waa bu'e natti hin fakkaatu waa wanta haga hurri wayyaa keessa gabbuu natti hin fakkaatu maaliif yeroo amma keessa jiru kanatu murteessaadha hin haasaa jira naa obsa warri mubaarak tisuu amettan haasaa jira saa haasaa kiyya xumuradhee onna toleen deema haa xumuradhu afaan inni hin qabinaa haa xumuradhu haasaa kiyya so amaar horretan yoo xumuradhe anuu fi nuun deema yookaan dhiisee irraa baya naa obsa asin nama qabee taasaaran malee waan biraa maali kaachi jiruun gaa namni yoo adeeggarsillee jiraate yoo maalillee jiraate nama asi qabee taa'aa jiru ergaa kiyyatti dabarfadhee dhiisee fi irraan ba'a yaada namaa nama harkaanatti dhaame yaada namaa nama harkaan bittinneessinaa mubaaraktu si barbaada kanaaf obboleewwan kiyya
tasgabaa illooliin edha maaloo lawanti na lolchiisu maaltu jiraan maaltu na lolchiisu dhugaa dubbatu garuu coggaarraan kiyya na gubatee jira miidiyaa kana gubbatti coggaarraan kiyya na gubatee jira osoo takkitti wallahi uqsum billahi takkittima ummatuma kana osoo waa gootanii fi takkittima osoo ummatuma wallaggaatiif shawaa kana waa gootanii an kana booda wanti kenna kun osoo akkanatti illee walitti hidhanii akka walitti hin deebine argaa jira namni kenna har'a tokko ta'ee akka boru faca'u argaa jira garuu hoo akkasumattuu ammoo hir'inuma jiru waldhabuma jiru garaagarummaa jiru kana waliinuu ani obboleewwan kiyya wanti takkittiin an jala muree isinitti himu yoo jiraat ka rabbillee natti argu ka ardiif samiin tun keessa kiyyan na argitu ummanni oromoo kun badaallee taatan gaariillee taatan ajandaallee jaalattan walillee dhabdan ummanni oromoo ammoo isinumaa badaa kana bichaa qaba isinuma kanatu ummata oromoo kanallee birmatuu danda'a isinuma kanatu ummata oromoo kanallee dhaqqabuu danda'a tolchitanillee balleessitanillee gaachanni ilmaan oromoo isinuma obboleewwan kiyya yoo isin hin iyyinee fi oromoon dhumaa jira yoo isin sagaleen taanee fi haati oromoo beelaan dhumataa jirti yoo isin itti cadhistanii itti ilaaltan ummata oromootitti salphinni as deemaa jiru xiqqeenni as deemaa jiru hin dagatamaa jirti haadha oromootti jidduu keenya dagatamaa jira miidhamaa jira jaran akka nu miidiyaa kanarratti nyaannee dhugnee quufnee miidiyaa kanarratti dubbannu kanaa miti akka nuti miidiyaa kanarra jirru miti wallahi ilmi namaa akkatti hin jiru haati oromoo akkatti hin jirtu jarati ya rabbi sodaadha guyyaa takka bar namni mana keessaa bahee har'a warroonni biyya guddate keessa jirtan osoo guyyaa takka shaaworii osoo fudhatiin ooltanii nyaata sadii osoo walitti dhaansi osoo nyaata teettanii caakkaa keessa bar namni bulu hirriba gahaan qabu bineensatu jira raammotu jira bosona keessa bulaa jiranii bar mii bakkuma takkittima yeruma takka waan ummanni kun keessa jiru bakka keessan buusaa laalame bakka keessan buusaa laalaa ani yoo dallaneelle dubbadhe womanatti dhagaameef dubbadha malee yookiin jibbiinsa isinirraa qabaadhe yookiin ilaalcha gadaantummaa isinii qabaadheetii miti waan isin abdadhuufi akka isin yoo tokkummaan kaatan ummata oromootii goota waan beeku oromoo qarqaarra yoo jenne seenaa isin hojjetta akka namni waan hin taaneen isin butee karaa irraa isin maqsee jidduu keessanitti haati oromoo hin duuneef ajandaan taaneen butamtanii jidduutti maatiin keessan dagatame ummanni dhumaa jiru kun dagatame ummanni rakkate kun dagatame waan taaneef malee rakkoo dhuunfaa ofirraa qabaadheeti miti an guyyaa takka miidiyaa kanarratti illee dhufee ummata oromooti waan kana naa godhaa jedheen beeku hin jedhu fuulduratti illee inshaallah haa ta'u malee hoo obboleewwanti namni alaamanatti dhiyeessanii manaa garam dhiyeessan jedhan har'a haati oromoo isin malee homaa hin qabdu jallistan hin duuti namtichatu simbira takka fidee harka keessatti qabate ganaa isaa keessatti nama wayii gaafate abboo jedhe simbirri tun hin jiraatti moo hin duutii jedhee gaafateen jennat akkuma ati goote taatii jedhe yoo cummitee qabde hin duuti yoo gadhiistee bararsiiste ammoo hin jiraatti jedhan akkasani yoo isiniin kun tokkummaan kaatanii haadha oromoo dhumaa jirtu kana sagalee taatan ummata dhumaa jiru kana sagalee taatan ummanni oromoo ni jiraata ka du'ee ka jiru dhaqqabatuu dandeessan yoo isin tokkummaa dhabdanii facaatanii waanuma ta'uu fi waanuma hin taane keessa galtanii tokkummaa keessan facaastan humna keessan facaastan ajandaan taaneen ajandaa silaa yaadatuu qabdan dhiistanii waan isin hin fakkaanne qabattanii yoo ka deemtan taate oromoon guyyaa irraa duuti har'a saffisa isin deemtaniin lubbuu nama 10,000 baraaruu dandeessan har'a anaaf isin sa'aatii ammaa kanatti waan biraarraa hagaasofnu osoo dirhama 200 doolaara 100 doolaara 50 doolaara 20 walirraa guurre sa'a 2-3 kana keessatti guyyaa 2-3 hitti osoo oromiyaa dhaqqabsiisne lubbuu namoota hedduu dhaqqabee baraaruu danda'a maallaqni kun jechuudha maallaqni kun dhaqqabuu danda'a obboleewwan kiyya yeroo silaa itti fayyadamuu qabnutu yeroon ammoo nutti fayyadamaa jira
Sooshaal miidiyaa nu itti fayyadamnee tokkummaa keenya itti ijaarree ummata keenya itti qarqaaruu dandeenya. Ummata keenya itti qarqaaruu dandeenyu. Yeroon kun ammoo nutti fayyadameetiin sooshaal miidiyaan akka fedhetti nurra geerare. Itti fakkaata. Okay, bakka sin dubbisa. Akkamitti nama? Okay. Ani kan injo. Wanta ko na lipi. Okay. Joteen si dubbisa. Okay? Si dubbisa. Mag-zin life rabbit. Si dubbisa. Tol haa ta'u mee anuma wanta isin jechuu barbaade har'a bor jechuu itti qabuu dhiisame namoonni isa amma rakkoon qabu waa'ee uffata erguu fi erguu dhiisuu irratti waliin mari'annaa garuu har'a bor jechuu dhiisame uummata daandiirra jiru kana ammallee daandiirra jiranii kaan buufata konkolaataa keessa jiranii bakkee qorra keessa jiranii har'a borotu jechuu baatamee utuma ammaa kaame namoonni gumaachuu fi danda'an maallaqni sassaabamee fi gaariidha beekte. Sirri. Ya namoonni maallaqa erguu dandeenya gargaara viidiyoo sargitanii jettanii gargaarsi uummata kana akka isaan gargaaraman barbaanna jettanii har'a bor jedhamu dhiisame Oromoo ni gargaara. Namni waa'ee sabaa waa'ee lammii beeku ni gargaara waan ta'eef saniifuu guyyaatti qabuun hin barbaachisu. Maaliif dhawaatuma guyyaatti har'a wanni uummatni keenya Wallaggaa keessatti dhumaa jiru akkanatti miti akkana lubbuun isaanii har'a hanqa morma muraa kan gahe nuti walii dirmachuu dhabuu keenyarraa gaafa isaan nama meeqa buqqee amma namoota dira 500,000 600,000 buqqa'aa jira. Gaafa duraan namoonni 500 600 kuma takka buqqa'anii silaa dirmanne dilloo kun hin dhufu ture jechuudha. Saniifuu har'a biyyirraa fudhamuu gaanii jiran. Sinigalee miti hanqarra sadarkaa biyyi irraa fudhamuu takkiin Wallaggaan harka nafxanyootaa seenuu geessee wal gaanii jiran jechuudha. Sinigalee. Saniifuu wanni kuni dhimma usnuu miti. Ya ase sagalee kee qabee ture ase. Saniifuu akkas waan ta'eef waan hundaa'u guyyaatti qabu har'a maaree jechuun hin barbaachisu. Dirqama waan dandeenyu karaa dandeenyuun dhaabbanne uummata keenya maddii dhaabbachuu qabna waan ta'eef keessaanii si dubbisaa amma nagaan naa ture anis xiqqoo shawaaseetiin wanni ja'a. Thank you hedduu takka galatoome okay naa jiraadhu umrii dheeradhu thank you. Rabbi si haa eegu. Maal goona maati? Yoo maa goonu ree gargaarsicha yoo maa goonu. Siifi keessaan dura wal dubbisneeti akkas uummatatti gabbaanagaa waan jiru. Akkaataa hunda uummanni galii osoo hin ta'in akka uummanni itti ifa ta'utti akkasii na gammachiise waan uummanni Oromoo ifa ta'eef si galee ifa goonee akkasitti wanni goona. Siifi hin bilbila nagaan naa ture. Tole ciao bakka nagaan ture atillee bilbila kiyya sii kaa'eera ciao. Ayyee. Okay, si wanni jiru. Bueno. Okay. Maaltu na dhibe na aarsaa jirtan. Maakii akka duraanii sanitti kostara yoo isinitti jee malee namni dhawaata koofaltu. Dhawaata ete asirra si ba'aa deema. Sin beeka sin jechuu danda'a. Saniifuu dhaggeeffadhaa uummata keenya. Wannan isin jechuu barbaade. Awwaa'ee sabaa kiyyarratti yoo ummaan tiyya naa bilbilte haati tiyya na dhaga'u jirtanimi harmeen tiyya tana dhalte akkan saba kanaaf dubbadhu akkan sabaaf falmadhu akkan if beeku akkan oromummaa beeku tana goote yoo sa'aatan waa'ee sabaa osoo dubbatu jiru bilbilte jalaa hin kaasu. Silenti godhee eegan fixadhe boodan jalaa kaasa.
akkana maamiyee anaa bara waa'ee uummata kiyyaa haasa'u jiru bilbilte sanii fi hin kaasne baga hin kaasin naan jetti. Baga kaasti naan jennu baga hin kaasin osoo hin beekin si bilbilee naan jetti. Kana jechuun maaliif isin jedhani beetanii raachi isinaa nyaatu. Warra as jala dhuftanii osoo waa'ee saba kiyyaa dhimma uummata kiyyaa waliigallee osoon haasa'u jiru raachuun dhufe gisee jettani isinii. Waa'ee saba kiyyaa dhiisee raachuu dubbisa isiniif fakkaatamu. Raachuu waliin geema taphachuu deema isiniif fakkaata. Raachuun dhufe gifa jettan gisee waa'ee Oromoo haasa'u. Raachuu warkanii waliin haasa'u ajandaa uummata asirra wal fixu. OMN irratti OMN miidiyaa Oromoo irratti dubbadheen ture ajandaa anaafisaa. Waan anaaf inni walitti qallannee walitti koofallu OMN irratti interview godhee irratti deemtanii dhaggeeffachuu dandeessan. Ifa isinii godheetiin jira. Ana karaa hammeenyaatii fi karaa waan biraatiin osoo hin ta'in ajandaa waa'ee sabaa gisee hojjennu warroottan ajandaa fidanii gandaa wal arrabsan lagaa wal arrabsan akka hin jiraanneef Oromoon iddoo wal arrabsitu haa koofaltu haa bashannantuu fi isin bashannansiisu walitti dhufne malee waa'ee sabarra ijjachuudhaaf waa'ee sabaa dho'isuudhaaf miti. Waliigallee asit dhuftanii gisee waa'ee sabaa asee raachuu jettan. Gisee waa'ee Oromoo waa'ee sabaa asee dhaabbachuu danda'u qabdan. Yaadan ana haasa'u jiru dhiistaniiti waa'ee raachuu yaaddanii jechuudha. San ta'uun qabu Oromoo koo wal gorsachaa waliin deemne walii hubachaa waliin deemne isin galee gisee waa'ee sabaa haasa'u. Waan haasa'uu jiru sanarra dhaabbattanii yaada kennachuu danda'u qabdan. Maal haasa'uu jirti? Maal jechuu jirti? Waan jiru dhaggeeffattanii isiniifin dubbachaa jirti yaaf osoo hin ta'in achirra dhaabbattaniiti yaada kennachuu qabdan. Achirra dhaabbattanii dubbachuu danda'u qabdan malee achirra dhaabbattanii akkana kijibii maal tattaakisanii ani okay ani kijibuu baadhee faayidaa waan isiniif qabu natti fakkaatu as biratti okay kijibuu baadhee dhugaan dubbadhaan kan jeetti ka dhugaa beeku dhugaa beekaa jechuudha. Kasoo beeku dhugaa ittiin tolee kijiba malee dhugaa hin fudhatu. Saniif akkasi. Waa'ee sabaa yommuu haasa'uun isin ji ammas irra deebi'aa dhaggeeffadha. Akkana waliin deemuu hin dandeenyu. Okay? Amala keessan kan duraanii fida. Amala keessan isa dur waliin deemuu turre. Isa wal dhaga'uu turre. Isa wal jala deemuu turre. Isa saba keenyaaf dhimma